تراكم تكسر لينجي سودان دانا كم تنام برا أشكال لينجي ساتو رسالة أما سجت ديفسنا كمو لينجي ويا أشكال ساتك dhaggeeffattoota keenya OBN Sport akkuma itti fufeetti jira mammoo odeeffannoowwan maddeen alaarraa arganneetti ceena. Premier League England torbee 17ffaa Liverpool gara London imaluun goolii darzana walakkaan Tottenham injifate. Manchester United Old Trafford goolii 3-0 Bournemouth yoomaamu Chelsea qixabee jira. Samuel Jones. What a whip on that cross, brilliant delivery! Luis Diaz scores for Liverpool! Tabachuma torbe kanaan dursaa liigichaa Liverpool gara London imaluun goolii walakkaa darzanaa Tottenham irratti galchuun nusa darzanaa keessummeessuun injifannoon deebi'eera. Luis Diaz fi Mohamed Salah goolii 2-2, Alex McAllister fi Dominic Szoboszlai goolii 1-1 garee Arne Slot Liverpool galchaniiru. James Maddison, Dejan Kulusevski fi Dominic Solanke immoo goolii galchuun Tottenhamin gara taphaatti deebisuuf yaalanis hin milkoofne. Taphoota Premier League lamaan darbaniin Newcastle fi Fulham waliin qixa kan ba'e Liverpool kaleessa gara injifannootti deebi'uu qofa osoo hin taane morkattoota waancaaf ergaa dabarseera. Lammiin Ijiptii Mo Salah tapha ga'umsa gaarii irratti mul'iseen goolii 2 galchuun goolii 2 faala yoo mijeessu seenaa Liverpool keessatti riikaardii biroo fooyyesseera. Taphoota 373 goolii 229 kaleessa kan galche Mo Salah seenaa Liverpooliin taphataa arfaffaa goolii hedduu kilabichaaf galche ta'uun galmaa'eera. Goolii 228 galchuun sadarkaa arfaffaarra kan ture Billy Liddell gara sadarkaa shanaffaatti gadi bu'eera. Bara darbe gara London deemuun Liverpool goolii 2-1 Tottenham yoo mo'amu gooliin galchee taphaan ala ta'uu baatus wal hubannoo dhabuu abbootii murteen kan jalaa haqamte Luis Diaz goolii 2 galchuudhaan haloosaa ba'ateera. Bilisummaan carraa taphachuu kan argate taphataan sarara gidduu Liverpool Dominic Szoboszlai ga'umsa gaarii waliin goolii 1 galchuun goolii Mo Salah galche tokkoofis haala mijeesseera. Waancaa Kaarabaa'oo walakkaa xumuraa Liverpool Tottenham waliin ramadamuun ni yaadatama. Eenyutu injifatee morkii xumuraa Wembleyf qaqqaba kan jedhus ni eegama. Manchester United have to steady the ship here. Ouattara and Semenyo! Manchester United Old Trafford deeggartoota 73 fuulduratti kilaba xiqqaa Bournemouth goolii 3-0 mo'ame. Dadhabina kubbaa dhaabbatan ittisuu kan qabu garee Ruben Amorim Manchester United daqiiqaa 29 irratti Dean Huijsen goolii Bournemouth ittiin dursu addaan itti bu'uun galche. Boqonnaa deebii balleessaa Nasur Mazraouiin hojjeteen Bournemouth peenaalitii argate. Justin Kluivert galchuun garaagarummaa goolii ittiin dursan bal'iseera. Gooliin kun galtee daqiiqaa 2 boodammoo Anthony Semenyoon goolii sadaffaa Cherry ittiin injifate galchuun Bournemouth qabxii 28 gara sadarkaa shanaffaatti yoo dhufu hirmaannaa waltajjii Awurooppaa abjuuchuu eegalaniiru. Manchester United carraa goolii argatus kubbaa Bruno Fernandes yaale ergisaan Bournemouth tajaajilaa kan jiru Kepa Arrizabalagaan jalaa deebiseera. The Red Devils taphoota Premier League arfan darban keessaa 3 mo'amuun qabxii 22 sadarkaa 13ffaa irra taa'uun bara haaraa faranjoota 2025 simatu. Erga Ruben Amorim gara Old Trafford dhufanii Manchester United kubbaa qabatee taphachuu aadeffateera. Ta'us dhibbantaa 60 kubbaa walirraa fuudhanii taphataniis yaalii kallattii eeggattee Bournemouth caalaa yaalanis Manchester Unitedin gara injifannootti deebisuu hin dandeenye. Yeroo kanatti wanti hundi baay'ee ulfaataadha yaada jedhus Ruben Amorim kennaniiru. Manchester United bara 2024 Premier Leaguein goolii 17 kubbaa dhaabbatan irraa yoo keessummeessu waggaa tokko gidduutti hedduu ta'uun galmaa'eera. Ruben Amorim yaada kennaniin kan mo'amne sababa kubbaa dhaabbataniin osoo hin taane carraa argannee goolii galchuu dhabuu keenyaan jechuun dadhabina isaanii isa biraa saaxilaniiru. Marcus Rashford tapha sadaffaa irratti walittaansuun miseensa garichaan ala ta'us Old Trafford argamuun tapha kana daawwateera. Bara kana Arsenal, Manchester City fi Tottenham kan injifate gareen Andoni Iraola Bournemouth akkuma abbaan qabeenyaa kilabichaa Bill Foden jedhan kilabii xiqqaan hirmaannaa waltajjii Awurooppaa kan argatu fakkaata. Morkataan waancaa Chelsea gara Goodison Park maluun Everton waliin goolii malee qixa ba'uun deebi'eera. Gareen Enzo Maresca
Chelsean carraa goolii argatus Nicholas Jackson, Cole Palmer fi Pedro Neto osoo ittiin fayyadamin hafaniiru. Ittisarratti Everton garee cimaa ta'uu kan ragaa ba'an Enzo Marescan kilaboota jajjaboo Awurooppaa goolii osoon keessummeessiin ba'an 5 keessaa tokkodha. Kanaaf isaan irratti carraa goolii hedduu uumuu qabna turre jedhan. Taphoota 8 darbaniin goolii 23 galchuun sararri fuulduraasaa sodaachisaa kan ta'e The Blues Chelsean kaleessa taphoota 15 booda Premier Leaguein goolii osoo hin galchin baheera. Ta'us Chelsean dursaa liigichaa Liverpooliin qabxii 4 caalamuun qabxii 2 Arsenal caaluun qabxii 35 sadarkaa lammaffaarra jira. Gara King Power kan imale Wolves immoo goolii 3-0 Leicester City mo'achuun leenjisaa haaraa kilabichaa Vitor Pereiraan milkiin eegalaniiru. Taphni Fulham fi Southampton walitti fide immoo goolii malee qixaan xumurame. Lofted in, catches the breeze. All good for Palace to deal with. Jesus scores again. Sanbata Arsenal gara Selhurst Park imaluun Crystal Palacein goolii 5-1 injifate. Gabriel Jesus goolii 2 galchu, Gabriel Martinelli, Kai Havertz fi Declan Rice goolii injifannoo galchaniiru. Garaagarummaa guyyaa 3 goolii 5 Everton irratti kan galche Gabriel Jesus goolii bara 2024 Arsenal galche torban ga'ateera. Aston Villaan goolii 2-1 Manchester City injifatu. John Duran fi Morgan Rogers goolii injifannoo galchaniiru. Phil Foden goolii tokkitti Manchester City galcheera. Taphoota 12 darban keessaa 9 kan mo'ame Manchester Cityin qabxii 27 gara sadarkaa 7ffaatti gadi bu'eera. Nottingham Forest goolii 2-0dhaan Brentford, Newcastle goolii 4-1 Ipswich Town injifatan. West Ham Brighton waliin goolii tokko qixa xumuran. Rest in between the League Cup. Here's Elanga and still Elanga. Oh, brilliant! Anthony Elanga with a fabulous solo goal. La Liga Spainin kaleessa Real Madrid Sevilla injifachuun sadarkaa isaas fooyyeffatee bara 2024 injifannoon golabee jira. Sanbata Atletico Madrid waggoota 18 booda Drenala Barcelona injifachuun sadarkaa tokkoffaas qabatee jira. Abbabaa Lamaayyoo. Hello everyone and a very warm welcome to the Santiago Bernabeu. La Liga Spainin kilabonni magaalaa Madrid lamaan Real Madrid fi Atletico Madrid morkattoota isaanii mo'achuun bara 2024 injifannoon golabaniiru. Jalqabbii gaariin bara dorgommichaa eegalee kan ture Barcelonaan mo'amuun baricha golabe. Torbee 18ffaan kaleessa dirreessaa Santiago Bernabeutti Sevilla waliin kan taphate Real Madrid goolii 4-2 injifachuun sadarkaa isaa fooyyeffate. Kylian Mbappé, Federico Valverde, Rodrigo fi Brahim Diaz taphattoota goolii injifannoo warra Los Blancos galchanii. Mbappé fi Valverde sarara penaltiin ala fageenyarraa goolii hawwattuu galchaniiru. Rodrigo drifting inside, giving it to Kylian Mbappé. Dhiheenya gara goolii galchuutti kan deebi'e Mbappeen kaleessa goolii tokko lakkoofsisuun tokko Brahim Diaziif mijeesse. Kaleessa Vinicius Junior malee kan taphate Madrid tapha qixxeessitu tokko Valencia waliin osoo qabu qabxii isaa 41 gaachuun sadarkaa isaa sadaffaa gara lammaffaatti fooyyeffachuun bara 2024 injifannoon xumure. Taphoota birootiin Las Palmas goolii 1-0 Espanyol Villarreal 5-1 Leganes injifataniiru. Taphni Real Betis fi Rayo Vallecano goolii tokko qixa Valencia fi Deportivo Alaves goolii 2 qixaan xumuraniiru. Molina with the cross. It will reach Charlotte and they've stolen it in the last minute. Atletico Madrid. Yeroon shaakala hojjechiisuu gammadaan ture sababnammoo taphattoota kanneen waliinin shaakalaa amma garuu miirri gaarii kutaa hidhannoo keessa hin jiru jedhan leenjisaan Barcelona Hansi Flick taphaan booda yaada kennaniin. Sanbata Barcelonaan dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Atletico Madrid simachuun dursaa turuun taphni dilee xumuramee deeqaa qisaasee kennamee xumuramu sekondii muraasni yeroo hafuutti goolii irratti galeen 2-1 mo'ame. Barcelonaan jalqabarraa eegaluun taphicha to'achuun kubbaa gara goolitti yaaluun Atletico irraa fooyyedha. Deeqaa 30ffaarratti Pedrin goolii galchuun Barcelona dursa qabachiise. Boqonnaa deebii daqiiqaa 57ffaatti Raffinaan carraa Barcelonaan goolii 2-0 ittiin dursa argatus gara goolitti jijjiiruu hin dandeenye. Goolii egaa waliin walitti dhufuun yaaliin taasisee sibiila gooliitu jalaa deebise. Shaampiyooniin addunyaa Rodrigo de Paul daqiiqaa 60ffaatti fageenyarraa goolii galchuun Atletico Madrid wal qixxeesse. Dhiheenya walitti aansee goolii galchuurraa kan fagaate Robert Lewandowskiin daqiiqaa 76ffaarratti kubbaa Ferran Torres waan hunda xumuree mijeesseef osoo hin galchiin kan hafe gama Barcelonaa carraa gaabbisiistuu turte.
daqiiqaa 73 irratti jijjiiramee gara dirree kan seene Alexander Sorloz taphni dilee xumuramee daqiiqaa qisaasee 6 kennamee xumuramuun sekoondii muraasni yeroo hafu kubbaa Molina mijeesseef galchuun Atletico Madrid waggoota 18 booda Barcelona kaampanuutti injifate. Atletico Madrid have scored and it's the Molina Schuler combination again. Atleticoon bara 2006 yeroo xumuraaf kaampanuutti Barcelona yeroo injifatu taphataan Barcelona dhiheenya miidhamaan dirree fagaatee Lamine Yamal hin dhalanne ture. Waggoota 18 darban taphattoonni Atletico Madrid 102 staadiyeemii kanatti taphachuun injifannoo malee deebi'aniiru. Diego Simeoneen hojii leenjisummaan injifannoo jalqabaa kaampanuutti galmeessise. Leenjisichi taphoota 17 dirree kanatti Atletico Madrid durseen 10 mo'amuun 7 qixa bahuun injifannoo irraa fagaatee ture. Barcelonaan taphoota liigichaa 7 darbeerraa qabxii 21 argachuu qabu keessaa 5 qofa argate. Taphoota 4 mo'amee 2 qixa bahuun 1 qofa injifate. Atleticoon dorgommii hundaanuu taphoota 12 darbee walitti aansee morkattoota isaa injifate. Atletico Madrid tapha qixxeessituu tokko soo qabu qabxii 41 liigicha dursuu eegale. Tapha dabalataa tokko dursee kan taphate Barcelonaan qabxii 38 sadarkaa sadaffaarra jira. The cross was behind him. It comes to Rodrigo de Paul and Atletico Madrid are back in the game. Rodrigo de Paul strikes from distance. 14 minutes.